barumsi keenya har'aa mata dureen nuyi kaanee ittiin waliin barannu ammallee abdiin koo eenyudhaa Waaqayyo mitiiree kan jedhuun kaanee waliin baranne. Isa kana kan argannu Faarsaa 38 yookaan 39 lakkoomsa 7 irratti agarra. Amaariffaadhaan ahunis tasfaa'ee maanna'u እግዚአብሔር አይደለምን jedha. Egaa dhugaadhumatti jechi kun jecha nama hundumaa barbaachisuudha. Jecha ergaa guddaa qabuudhas. Ammallee yeroo jedhu kaleessa duraan waa baay'ee irratti Waaqayyoon abdii godhatee Waaqayyo immoo abdii isaaf ta'ee waa guddaa akka isaaf oole kan agarsiisudha. Ahunis yeroo jedhu ammallee yeroo jedhu duraan wanti ta'e jira jechaadha. Maal jedhee mootiin Daawit ammallee abdiin koo eenyudhaa Waaqayyo mitiiree jedhe. Kitaaba qulqulluu keessatti jechi abdii yookaan tasfaa jedhamu kun si'a 260 ol barreeffamee jira. Egaa mootichi Daawit jecha cimaadha kan inni dubbate. Mootichi Daawit akkuma beektan Waaqayyo nama akka garaa kootii, nama akka yaada kootii kan ittiin jedheedha. Tokkos mootichi Daawit kun Waaqayyo kennaa ajaa'ibaa ta'ee kennaa 7 kan isaaf kennedha. Kennaan kunis kennaa baganaan faarfachuu, kennaa mootii ta'uu, kennaa fayyisuu, kennaa faarfachuu, kennaa raajii dubbachuu, kennaa lubummaa, inni 7ffaan kennaa humna qabeessa, humna jabaa kan ittiin rukutee leenca ajjeesuu danda'u, kan ittiin Gooliyaadiin ajjeesuu danda'e humna jabaa kana 7tu kennameef. Namni kun yeroo jalqabaatiif akkamittiin Waaqayyoo taabota isaa ulfina isaa kan ibsu maqaan isaa inni qulqulluu irratti barreeffamee kan jiru akkamittiin dunkaana keessa taa'a. Muka bareedaa irraa dhagaa irraa mana ijaaruuf hin qaba jedhee nama yaade. Egaa namni kun mootii Israa'el ta'ee ganaa ijoollummaa isaa irraa kaa'ee kan filame. Nama kanatu maal jedheeni ammallee abdiin koo eenyudhaa Waaqayyo mitiiree jedhe. Seenaa isaa keessatti yoo qorattanii ilaaltanii fi nama warqee baay'ee qabudha. Nama kennaa qabeenyaa guddaa baay'ee qabudha. Nama loltuu baay'ee qabudha. Nama qarshiis qabu. Waan hundumaa Waaqayyo kan isaaf kennedha. Egaa warqee isaa hin abdanne, qabeenyaa isaa hin abdanne, loltuu baay'ee qabus hin abdanne, birrii isaas hin abdanne. Amma gaa eenyuun abdate? Ani Waaqayyo maa hin abdadhaa? Warqeen koo abdii naaf hin ta'anii, qabeenyi koos abdii naaf hin ta'u, loltuun koollee abdii ta'uu hin danda'ani, qabeenya ani qabu hundi isaayyuu, maatiin koollee hundi isaaniiyyuu, haati warraa koollee taanaan abdii naa ta'uu hin danda'ani. Abdiin koo Waaqayyoodhaa jedhe. Namoonni tokko tokko addunyaa kana keessa kan jiraatan yeroo dhaqanii waa argatan jireenya addunyaa kanatti xinnoo ishee yeroo milkaa'an yaada isaanii abdii isaanii waaqarraa dhiisanii gara qabeenyaa sanatti, gara silxaanaatti yookaan immoo nama jabaa tokko yoo qabaatan gara nama jabaa sanarra abdii isaanii kaawwatu. Isaan kun garuu akkasumaan arganii takka turanii kan dhabamanidha. Akka baaboodhaa bareedanii kan cooliganidha. Abdii namaaf hin ta'an. Kanaafuu teessumni isaa warqeedha. Waa hundumaa baay'eetu qabu. Isaan kan abdii godhachuu hin barbaanne. Maal jedheree abdiin koo ammallee taanaan Waaqayyoodha. Ani waa tokko irrayyuu abdii koo hin kaawwadhu jedhe. Yaa maatiiwwan Waaqayyoo, dhugaadhumatti kan akka Waaqayyoo hin jiru. Namni Waaqayyoon abdatus immoo illee yaasifamu hin qaana'u. Kanaafuu namni Waaqayyootti amanee illee eenyudhaa jedha miti Matsaafa Siraak boqonnaa 2 lakkoomsa 10 gubbaa irratti በእግዚአብሔር አምኖ ያፈረ ሰው ማን ነው jedha. በእግዚአብሔር አምኖ ያፈረ ማን ነው? Namni Waaqayyootti amanee kan leeyye, kan qaana'e, kan salphate eenyudha jedha. Eenyuyyuu hin jiru.
abbaa garaa walaallammii, abbaa yaada lama qabu shakkitu yoo ta'e malee, nama amantii irruu yoo ta'e malee, namni garaasaa guutuu Waaqayyoon amanatee jennaani, abdatee jennaani yeroo hundumaa gammachuu qaba. Kanaafuu nutis akka Daawit abdiin koo ammallee eenyudhaa? Waaqayyo mitiiree jechuu qabna jechaadha. Mee ammallee yeroo jedhu kaleessa yeroo ijoollummaa isaatii haa ta'u yeroo biraa haa ta'u Waaqayyoon abdatee Waaqayyo akka isa gargaaree kan calaqqisiisudha jechi kun ammallee isheen jettu kun. Abbootiin keenya yeroo kana hiikan waa sadiidhaaf akkas jedhee jedhan. Sababa gurguddaa sadiif akkas jedhee. Inni tokko wanta inni ammallee abdiin koo Waaqayyoodhaa, yoon nama guddaa ta'e illee, yoon soorome illee, yoon loltuu baay'ee qabaadhe illee, yoon dureessa mootii ta'ee abbaa taayitaa ta'e illee, abdiin koo ani yoomi taanaa yoom Waaqayyoodhaa kan inni jedheef waa guddaa sadiidhaaf. Inni tokko ganaa yeroo ijoollummaa isaatii, yeroo oolaa abbaa isaatii tissu, leencii fi amaakeetni mootiin bineensaa oolaa abbaa isaatii kana nyaachuudhaaf gaafa dhufan Waaqayyoon abdatee Waaqayyoon kadhatee rukutee ajjeesee afaanii buusaa ture waan ta'eef. Kanas kan argattan tokkoffaa Matsaafa Saamu'eel boqonnaa 17 lakkoofsa 34 gubbaa irratti leencaa amaaketaa Waaqayyoon abdatee Waaqayyoon kadhatee isayyuu immoo furuursaadhaaf dhagaadhaan uleedhaan afaanii buusee oolaa abbaa isaatii nyaatamurraa baraareera waan ta'eef kanaaf sana yaadatee Waaqayyo inni gaafa sana mootii bineensaa leenca akkan ajjeesuuf abdii naa ta'e sun har'as abdiin koo isaadha jechuusaati. Ni lammataan kan inni abdiin koo ammallee Waaqayyoodhaa kan inni jedheef guyyaa har'aa kana akkuma silaammaa kaasuudhaaf yaallee turre egaa yaa maatiiwwan Waaqayyoo tokkoffaa Matsaafa Saamu'eel boqonnaa 16 tokkorraa kaastanii dubbistanii ilaaltan. Teellaatti deebitanii boqonnaa 15 dubbistanii yoo ilaaltan mootiin Israa'el inni jalqabaadhaa Saa'ol ture. Saa'ol kun dhaqee gaafa nama guddaa gaafa ta'u Waaqayyo dhaqee warra Amaaleqootaa kana barbadeessii qabeenyaa isaanii tokko immoo boojitee illee hin dhufinii siniif hirmiidhaa jedhee Saa'oliin ergee ture naqii jaanaa bahi jedhe. Haa ta'u garuu Saa'ol lola kanatti gaafa ba'u akka Waaqayyo isa ajaje gochuu dhiisee oolota jaraa, sangoota coccoomoo jaraa booji'ee fidee dhufe. Akkasumaanis mootii jaraadhaa Agaag nama jedhamu fidee dhufe. Yeroo kanaa Waaqayyo ajajamuun aarsaa naaf dhiyeessuurra caalaa amma yoomitti ati na tuffata ajaja koo tuffattaa akka ati na tuffattanis tuffadhee si dhiiseeraa gaafa jedhu hafuurri Waaqayyo sila isarra jiru kennameef irraa godaanee hafuurri hamaan itti gale. Yeroo kana Waaqayyo Saamu'eeliin kaasee dhaqi amma Saa'olitti dubbadhu. Saa'ol ajaja koo cabseera. Kunoo kan inni ajjeesi jaanaa bahi jedhe sana inni immoo kunoo booji'ee fidee dhufeeraa jedhe. Egaa yeroo sana Saa'ol yeroo inni gochaa kana hojjetee Waaqayyoon aarsu amma gara isaatti Saamu'eelin erge. Yeroo kana ture egaa Saamu'eel gara sana gaafa dhaqu sagalee an dhaga'u kun sagalee maaliitii jedhe. Sagalee oolaa, sagalee sangaa, sagalee saawwanii dhaga'e. Saawwana oolaadhaa Waaqayyo fan aarsaa dhiyeessa jedhee tan booji'ee fidee dhufee. Waaqayyo barbadeessi siin jedhe moo fidii kottu siin jedhee aarsaa waan dhiyeessu Waaqayyo yoom dhabee jedhe. Yermuu kanaa isatti Waaqayyo akka taare kana booda Waaqayyo siin si dhiiseera. Akkuma tajaajila isaa dhiifte sinis Waaqayyo si dhiiseera. Erga jedhee booda mooticha Agaagin kottu ofitti waame. Ati Israa'eloonni yeroo biyya onaatii biyya garbummaatii ba'anii biyya abdiitti deemaa jiran lafa onaa keessatti haadhotii baay'ee daa'ima isaanii harkaa fuutee qaltee ajjeeftee harka qullaan bifte. Dubartoota dadhabbii qaban dadhabbii wajjin ajjeeftee harka qullaan bifte. Har'a isinis harmeen kee harka qullaafte jedhee isa Waaqayyo ajjeese akka jedhetti ajjeese. Gaafa sanarraa kaasee ayyaanni Waaqayyo Saa'ol irraa godaane.
Yeroo kana egaa lolli sitti baname. Nagaas hin dhabe. Hin jeeqame. Egaa Waaqayyo yeroon isaa gaafa ga'u akka Daawitiin dibuu godhe. Akka Daawit dibamu taasise. Yeroo Saa'ol afurri Waaqayyo irraa godaanee dhiphachuu yeroo jalqabutti Saamu'eel garuu isaaf kadhachuu jalqabe. Amma miti isaaf kadhatta. Amma dubbii dhiisiiti. Ijoollee Eesayi keessaati. Eesayi naqiiti ijoollee kee hundaadhaa iddoo aarsaatti dhiyeessisiin jedha Waaqayyo. Ijoollee kee hundaadhaa iddoo aarsaatti dhiyeessisiin jedha Waaqayyo. Kanaafuu amma ijoollee kee achitti dhiyeessi jennaan isa saawwati ka jiru. Isa kennaa sila gararraatti caqasuu yaallee turre kennaa torba kan kennameef Waaqayyo nama akka yaada kootii kan jedhe Daawit isa hoolaa biratti irraanfatee abbaan isaa dhiisee warra torbaadhaa geesse. Isa ijoollee 8 qaba ture. Warra torbaa geesse. Saamu'eel isa hangafa Oliyaab irra dibuudhaaf jedhe. Lakki inni ani jala kana keessa hin jiru jedhe Waaqayyo. Karaa adda biraa ammas daddabalee sattaanuu irra jedhe. Isa sadaffaa irra jedhe. Ati fuula laalta. Ani lapheen ilaala. Ati dheerina, furdina, bareedina laalta. Ani qajeelina lapheedhaan ilaala. Kanaafuu inni ani jaalladhu kana keessa hin jiru jedha Waaqayyo. Kunoo Waaqayyo ijoollee kan biraa qabda siin jedha. Kan biraan hin jirure jenna gaafannaan amma reefuu Eesayi yaadate. Tokko immoo xiqqoodhaa hoolaa bira jirti. Dibata kanaaf hin geenye jedhe. Dhaqii fidii kottu. Yoo inni dhufe malee aarsaan kun hin dhiyaatu jedhe Waaqayyo Saamu'eel irra bule. Yeroo kana gaasa yeroo Eesayi atattamaan naqanii waamanii fidan dibati meeroon isaanii ittiin dibanii muudan kun qodaa gaanfaa keessaatii hin danfee jedha. Danfuu duwwaas utuu hin taane immoo hin balaqqeessa'ee jedha. Ilaa inni ani filadhe, inni ani jaalladhe, yaada qajeelaa inni qabu mootii Israa'el ta'ee kan geggeessu ilaa isa kanaadha. Isa naa dibi jedhee jedha. Yoo haaluma kanaan egaa onkololeessa 12 akkasittiin mootiin Daawit dibamee mootii Israa'el ta'ee jechaadha. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo asirratti ammallee abdiin koo eenyudhaa? Waaqayyo mitiiree kan inni jedheef inni tokkoffaani akkuma sila isinitti hime Waaqayyoon abdatee leenca waan ajjeeseef hoolaa abbaa isaatiin afaanii waan buuseef. Inni lammaffaan immoo kunoo abbaa haati isaa obboloonni isaa gaafa irraanfatan Waaqayyo yaadatee tikarraa waamee kunoo mootii Israa'el waan isa taasiseef abdiin koo ammallee Waaqayyoodha jedhe. Agartanii jiran. Egaa asirratti waan guguddaa lama hubadhaa. Saa'ol maaf tuffatame? Tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 15 lakkoomsa 22 haga 23 dubbistanii yoo ilaaltan ajajamuun aarsaa dhiyeessuurra ni caalaa. Waaqayyo aarsaa dhiyeessuurra yoo ajajamaniif irra jaallataa. Ajajamuu diduun garuu akka nama waaqa harkee waaqessuutti jabaatee Waaqayyoon inaafsisaa jedha. Kanaafuu yaa maatiiwwan Waaqayyoof ajajamaa. Seera Waaqayyoo eegaa. Namni gaafa seera Waaqayyoo eegu Waaqayyo itti gammada. Namni gaafa ajaja Waaqayyoo tuffatu Waaqayyo musa tuffata. Kanaaf akka nun tuffannee of eeggadha. Karaa adda biraa egaa abbaaf haati nama irraanfatu. Abbaaf haati nama irraanfatu. Isaayaas raajichis maal jedhe seetanii matsaafa raajii isaatii 45 gara gajjallaa irratti yaa Tsiyoon haatillee ilmoo ishee deesse ni irraanfatti. An garuu siin sin irraanfadhu barruu harka kootii irratti si galmeeffadhee tan jira jedha. Jarana namni nama irraanfata. Abbaan ilmoon irraanfata. Haati ilmoo isheen irraanfatti. Obboloonni ijoolleen maatii isaanii irraanfachuu danda'u. Riyyaa isaanii irraanfachuu danda'u. Guddisaa isaanii, barsiisaa isaanii, waa meeqan isaanii irraanfachuu danda'u. Raawwatee kan nama hin irraanfanne Waaqayyoodha. Kanaaf isa abdadhaa. Gaafa sana ani ijoollee kana malee hin qabu jedhe. Warra torban kana malee hin qabu jedhe.
Qabda siin jedha Waaqayyo jedheen. Waaqayyo jira tokko siin jedha jira jennaan eddasii yaadateetu ahaa inni immoo hoolaa tiksaa jira kanaaf hin geenye inni dhufe malee hin ta'u jedhe. Kanaaf ammallee abdiin koo Waaqayyoodha kan jedheef kanaaf. Gaafa abbaan koo na irraanfate gaafa obboloonni koon isaanii na irraanfatan kan yaadatee na waamee na dibe Waaqayyo kooti. Kanaaf inni boris abdii kooti bara baraanis abdii kooti kan jedheef inni lammaffaan kana. Inni sadaffaan ammallee Waaqayyoo abdiin koo eenyudha ree Waaqayyoodha miti kan inni jedheef inni sadaffaan immoo Waaqayyoon abdatee loltuu warra Filisxeem hojjaan isaa meetirii 3 wayii kan ta'e tooftaan lolaa bara dheeraa kan qabu sibiila jabaa mataa irratti qoma irratti miila irratti kan qabu waan Waaqayyoon abdatee itti qajeelee waan isa ajjeesee morma irraa bureef abdiin koo ammallee eenyudha Waaqayyo mitiiree jedhe. Egaa seenaa isa kanaa boqonnaa 16-17 irra jira. Mee gabaabseen isinitti hima. Kun maal jedha seetanii egaa ijoolleen Esaay warra gurguddoon sun lola warra Filisxeemiyaa wajjin baname sana irratti hirmaatanii jiru. Gaaf tokko dhaqiitii obboloota kee kanaaf galaa geessii nagummaa isaanii gaafadhuu kottu jedhee Esaay Daawitiin erge. Esaay gaafa Daawitiin ergu gaafa Daawit dirree waraanaa sana dhaqu Gooliyaad gamaatti dhaadhachaa jira. Gamaatti fakkaraa jira. Israa'eloonni immoo onneen isaanii keessatti baqanii yeroo isaan baqachaa jiran arge. Inni gamaa fakkaru kun eenyudha? Isin immoo maaliif baqattu? Matsaafa seeraa keessatti tokkoon keessan 100 ariitu. 100 keessan immoo 1000 ariitu. Jedhee Waaqayyo karaa Musee dubbateera miti yoo akkamittiin diinatti dagattu jedhe. Yeroo kana obboloonni isaa dheekkamanii asii deemati. Waa'ee kanaa qorachuudhaaf yoom geesse ittiin jedhanidha. Loltoota jiran keessa gara isa tokkootti goree amma mootiin Saa'ol akkamittiin nama kana injifatu dhabe. Beeksisa hin baafne, labsii hin baafne, nama kana injifatuuf kanan godha jedhee akka namni onnatee loluu danda'uuf jedhee gaafannaan beeksisa iyyuu baaseera. Nama kana injifatuuf intala koon kennaaf birrii nan badhaasa. Ittaanaa koo ta'ee akka inni biyya kana hoogganus nan taasisaa jedhee iyyuu ture. Garuu nama tokkotu dhibee jedheen. Mee mootitti na geessaa jedhe. Mootitti na geessaa jedhee gaafa mootitti geessan yaa mootii kuma mo'i. Namicha kanaan dhaqee nan injifadhaatti na ergee jedhe. Maal akkamittiin? Waaqayyoon abdadhee, Waaqayyoon qabadhee, Waaqayyoon kadhadhee jedhe. Ilaalaa warri gurguddoon kan sodaatan mucaa daa'imni oolaatti karraa waamee dhufe Waaqayyoon abdadhee dhaqee nan injifadhaa itti na ergaa jedhee jedha. Yeroo kana mootiin dinqisiifatee ati kan eenyuti? Eessaa dhufte? Akkamittiinis immoo injifachuu dandeessa? jedhee gaafate. Yeroo kana an kalees hoolaa abbaa kootii hoggaan tessaa turetti mootiin bineensaa Neenci Amaaketi gaafa isaan nyaachuu dhufan ajjeeseenanii hoolaa abbaa kootii irraa buusaan ture. Waaqayyoon abdadhee har'as Waaqayyoon abdadhee namicha kana nan ajjeesa nan injifadha bilisummaa saba kootiif nan laadha jedhee jedha. Yeroo kana ture egaa baay'ee Saa'ol dinqisiifatee uffannaa mootummaa isaatii irra kaa'ee badhaasa addaas kenneef dhaqii hin dandeessaa. Dhuguma Waaqayyo keenya ijoollee isaaf lolaadha. Kaleessa namatu dhibe malee jedhe. Ilaa hubadhaa kaleessa gaafa inni Waaqayyoof ajajamu. Gaafa inni Waaqayyo wajjin deemaa ture. Waaqayyo isa gargaaraa ture. Amma garuu wanta inni Waaqayyoon dhiiseef Waaqayyo isaan dhiifnaan kunoo diinni isaan irratti mo'aa jira jechaadha. Ilaa dubbiin kana hubadhaa maatiiwwan Waaqayyo. Yeroo nuyi Waaqayyo wajjin jiraannu waan hundumtuu nu bitama. Yeroo nuyi Waaqarraa teellaatti deeminu garuu lolli kan irratti ka'uuf kanaaf. Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo hubannaaf ogummaa isaa jabina isaa nuuf haa laatu. Egaa amma asirratti waan hubachuu qabdan maatiiwwan Waaqayyo wayyaan inni ta'uuse kun hin taaneef Daawitiif ofirraa baasee lafa kaa'e. Idda lafa kaa'e booda Waaqayyoon kadhatee
waaqayyo mo'icha naa kenna jedhee abdatee abdii guutuudhaan abdatee furuursaa isaa fudhatee ulee isaa fudhatee lagatti gadi bu'ee laga keessaa immoo dhagaa dubulbulii 5 fudhatee Gooliyaaditti qajeele. Kana kan argattan tokkoffaa moototaa boqonnaa 17 lakkoomsa 40 irraa kaastanii dubbistan argattu. Lagatti gadi bu'ee dhagaa dubulbulii 5 fudhate. 3 fuune, 2 fuune, 6 yookaan 7 fuune, 5 fuune. 5 fudhatee itti qajeele lagacha ce'ee. Yeroo kana Gooliyaad inni amma gara kootti dhufaa jirtu kun ulee baattee saree maal ajjeessu dhufaa jirta. Kotta siqnatti siqi. Amma har'a kan siin ajjeesee lafatti dabalee tanani foon kee simbiraa allaattii samiirraa fi bineensa lafarraatiif godhaa jedhe. Akkana jechaa dhaadhachaa gara mucaa kanaatti dhufe. Daawitis akkas jedhe. Anis waaqayyo koo abdadhee jedhe. Eegumsaa hangafa ergamootaa qulqulluu Miikaa'elis gaachana godhadhee jedhe. Ilaa hubadhaa waa malee miti guyyaa har'aa kanatti kan walitti fidan. Waaqayyoon abdadhee hangafa ergamootaa qulqullicha Miikaa'elii gaachana godhadhee anis foon kee ajjeeseen allaattii samii irraatii fi bineensa caakkaadhaaf nan kennaa jedhe. Akkana jedhee walitti fakkaraatti qajeele. Utuun isa bira hin ga'in dhagaa 5 sana keessaa tokko furuursaa isaa keessa kaa'ee ofirra naannessee maqaa waaqayyootiin yeroo asii furguggisu hadda isaa walakkaa rukute. Akkuma yeroo baay'ee egaa viidiyoo isaa agartanii hadda isaa walakkaa rukute. Hadda isaa walakkaa edda rukutee booda duddaan lafa dha'e. Fiigee bira ga'ee goraadee mudhii isaa irraa luqqisee harka isaa lamaaniin gaafa rukutu morma isaa mashak godhee irraa mure. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Yeroo kana waan ta'uudhaaf jiru sana taa'anii ilaalaa kan turan Filisxeemon loltuun warra Filisxeem hundi isaanii meeshaa isaanii gatanii karaadhaan baqatan. Amma gaalaqaan isaanii Gooliyaad tooftaa lolaa bara dheeraa kan qabu sibiila guddaa mataarraa qomarraa jilbarraa kan qabu akkaataa kanaan mucaa daa'ima kanaan gargaarsa ergamaa waaqayyo qulqullicha Miikaa'elii kanaan gaafa inni rukutamee lafa dha'ee du'ee morma isaan irraa muree kaasu Israa'eloonni warri baqatan boolla keessaa ba'anii itti fiiganii. Isaan sun immoo baqatti fiiganii. Yeroo kana ture egaa dubaroonni Israa'el seenaa kana gaafa dhaga'an Saa'ol bara isaa keessatti 1,000 ajjeesee Saa'ol 1,000 ajjeesee garuu Daawit immoo 1,000 ajjeese jedhanii faarfatan. Kanumaan Israa'eloonni bilisa ba'anii jechaadha. Yaa maatiiwwan Waaqayyoo ilaalaa gaafa sana warri gurguddaan kan dadhaban, warri meeshaa qaban kan dadhaban, tooftaa lolaa yeroo dheeraa kan qaban kan dadhaban, mucaa daa'imni oolaa teessutu uleedhaaf furuursa dhagaa 5 keessaa tokkoon kunoo isa jabaa kana injifate. Kun amma Waaqayyoon abdateeti. Ergamaa Waaqayyoo gaachana godhateeti. Kanaaf maal jedhere abdiin koo ammallee eenyudha? Waaqayyoodha mitiiree jedhe. Jarana kaleessa kan nu guddise Waaqayyoodha. Waan qabnu turre asiin kan nu ga'e Waaqayyoodha. Biyya jiraannu iddoo jiraannuttis kan achiin nu ga'e kan achi lafa jiraannuttis nu wajjin ta'ee deebisee nu galchuu danda'u Waaqayyoodha. Kanaaf Waaqayyoon abdadhaa. Biriin abdatamu, warqeen hin abdatamu, namni hin abdatamu, kan abdatamu tokkoof tokko Waaqayyoodha. Waaqayyoon gaditti immoo haadha isaa dubaroo Maaramiidha. Isheedhaan gaditti immoo qulqulloota ergamoota isaa Waaqayyo nuuf kaa'edha. Akka kanattiin jechaadha. Yeroon akkana isiniin jedhu immoo raawwatee namni walii isaa abdachuu hin danda'a. Akka tokkotti 100 garuu kan akka Waaqayyo miti abdiin namaadha jechuudhaaf. Egaa suma irratti immoo ciita kon isinitti hima. Furuursaan sun fakkeenya maaliiti? Uleen sun fakkeenya maaliiti? Dhagaan 5 fakkeenya maaliiti? Dhagaa 5 sana keessa dhagaa tokko inni furuursaa keessa kaa'ee darbate ittiin Gooliyaadiin injifate sunoo fakkeenya maaliiti? Gooliyaadoo fakkeenya maaliiti? Jarana iccitiin kun fakkeenya kakuu haaraatti bor kan dhufee raawwatamudha. Gooliyaad fakkeenya Daabiloosiiti. Daabiloos waggaa 5,500 guutuu ijoollee Addaam rakkisaa tureera'u.
Daawit fakkeenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiiti. Fakkeenya Waaqayyo Abbaati. Firoorsaan sun fakkeenya giiftii Maaramiiti. Uleen sun fakkeenya fannooti. Dhagaa shanan sun fakkeenya utubaa amantii shananiiti. Dhagaan tokkittiin ittiin diiyaabiloos ajjeese immoo fakkeenya foon uffachuu gooftaati. Laa gartanii maatiiwwan Waaqayyo. Egaa kana yoon jedhe hin ga'ati. Amma garuu gabaabaatti mata duree kootti gaaban hin deebisu. Ammallee abdiin koo eenyudha? Waaqayyo mitiiree jedhe. Eeyyee dhugaadha. Kan akka Waaqayyoo hin jiru. Kanaaf Daawit maal jedhe? Faarsaa 73 yookaan 74 gubbaa irratti ለእኔስ ወደ እግዚአብሔር ማቅረብ ይሻለኛል አለ። አናፎ ገረ ዋቆት ሲቀችው ገረ ዋቆት ዲያችሁ ናፎ የየ ማሊፍ ጀናን ነምኒ ኢሳ አብዲ ጎደተለ ያሲፈሙክ አንተን ተስፋ የሚያደርጉ አፍሩ ማለ ፋርሳ ዲደሚሽን ሰዲ ጉባረት ወርሲን አብዲ ጎደተን ኢሌያ ሲፈመን ይጀድ ዋቀዮን አብዲ ጎደዳ ስልጣነ ዲሳ ቤኩምሰ ዲሳ ብሩ ዲሳ nama dhiisaa nama jabushaanii kanaaf kan abdatamu tokkoof tokko Waaqayyo qofaadha. Sakalees bushaan jilbabbaa keessa gara gadameessaatti ergee gaafa guyyaa 40ffaa boca mucummaadhaa akka guuttannu taasisee dukkana sana keessa gara addunyaa kana keessa immoo kunoo guddannee sadarkaa ammarra jirru kanatti hundumti keessan sagalee kana dhagaa kan jirtan lafamma jirtan yaadadhaa. Lafamma jiraannu kanarraan kan nu ga'e isa qofaadha. Kanaaf isa abdii godhadhaa. Yoo isa abdii godhattani biyya lafaarrattis illee yaasifamtani biyya waaqarrattis immoo leeyyo tokko malee jiraattu. Kanaaf faarsaa 25 irratti warri siin abdii godhatan illee yaasifaman jedhe. Faarsaa 27 14 gubbaa irrattis Waaqayyoon abdii godhadhu jabaadhu laphee jabaadhu jedhe. Jabaadhu cimi lapheedhaanis jabaadhu jedhe. Akkasuma ammas faarsaa 61 lamarratti lapheen koo yeroo abdii kutatee ture andaaree biyya lafaarraa gara Waaqayyootti nan iyyadhee jedha. Yeroo waan abdii si kutachiisitu dhufu lafa jirtu taa'ii gara Waaqayyootti iyyadhu. Waaqayyo abdii keetti siif ofsiisa. Karaa adda biraa faarsaa 71 gubbaa irrattis ati yaa Waaqayyo gooftaa koo ati abdii kooti. Ijoollummaa koorraa kaastee sati amanannaa koo naaf taateettaa jedham Daawit. Karaa adda biraa maal jedha seetan ammas faarsaa 71 gubbaa irrattis ani yeroo hundumaa Waaqayyoon abdii nan godhadhaa jedha. Argeera ka yeroo daa'imummaa isaati yeroo oolaatis argeera yeroo abbaaf haati irraanfatan argeera yeroo Israa'eloonni Gooliyaadin baqatan immoo Filisxeemota baqatan immoo kunoo abdii Waaqayyoon godhatee dhaqee injifatee bilisummaa isaanii gonfachiiseera waan ta'eef egaa ati iddoo amanannaa kootii jedhe si duwwaan abdadhaa jedhe. Karaa adda biraa lubbuun keenya Waaqayyoon abdii ni godhatti. Gargaaraan keenya irkoon keenyaa isa waan ta'eef jedha. 118 lakkoofsa 9 gubbaa irratti immoo namoota warra biyya bushan abdachuur namoota warra yeroo qaban abdachuur Waaqayyoon abdii godhachuutu wayyaa jedhe. Faarsaa 445 gubbaa irratti immoo iji hundumtu gara kee ilaalee siin abdii godhata. Atis yeroo yerootti nyaata isaanii laattaaf waan ta'eef jedha. Agartanii jedhana keenya jecha bareedduudha. Faarsaa 445 የሁሉ አይን አንተን ተስፋ ያደርጋል አንተም ምግባቸውን በየጊዜው ተሰጣቸዋለህና ይላል። ስለ ቃሉ እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ፋርሳ ዲባ ባፍርተሚ ጃሻን ጉባራት ነምኒ ዋቀዮ ዋቀ ያዕቆብን ገርጋራሳ ጎደቴ ኢሰረስ አብዲሳ ከንካቴ ኢኒ ገለቴፈማዳ ይላ ከናፉ ያማቲወን ዋቀዮ ኤጋ abdiin koo ammallee eenyudha Waaqayyo mitiiree kan inni jedheef kanaaf. Kanaafuu abdii qabdanitti gammadaa. Abdii qabdanitti gammadaa. ሮሜ 12:12 በተስፋ ደስ ይበላችሁ በመከራ ታገዙ በመከራ ታገሱ maal jedha abdii qabdanitti gammadaa rakkinammoo obsaa kadhannaatti immoo cimaa jedha. Kanaaf yaa maatiiwwan Waaqayyoo ammallee abdiin koo eenyudha Waaqayyo mitiiree jedhe.
Egaa Daawit kunoo onkololeessi 12 kun guyyaa muudama isaatiiti. Kanaafuu inni ijoollummaa irraa kaasee abdii godhachaa dhufe haga dulloomutti Waaqayyoon faarfachaa, Waaqayyoon lallabaa, raajii raajee kennaa 7 isaaf kenname sanan tajaajila umurii isaa quufeellee boqote. Kan sinni bunni guddaaf olaanaan Waaqayyo hiddi dhaloota isaallee Daawit keessaa akka ta'u ta'e jechaadha. Ilma Daawit illee jedhame agartanitti ilma Daawit jedhame gooftaan Yesuus Kiristoos. Kana maaliif akkas jedhennattan ijoollummaa isaa irraa kaasee waan Waaqayyoon abdateef. Kanaaf namni Waaqayyoon abdatu yeroo hundumaadha mo'ataadha. Yeroo hundumaa milkaa'aadha. Yeroo hundumaadha injifataadha. Egaa maalan dubbadhee maalan dhiisaree. Egaa nama yeroo hundumaa Waaqayyoon abdatee jiraata Waaqayyoon waa taasisu. Dhumarratti seenaa tokkon isinitti himu. Harmee tokkotu ture. Harmeen turte kun abbaan warraa sirraa du'e, ijoollee sin qabdu jalaa du'anii qofaa ishee wal lixxee baate turte. Akkuma silaa faarsaa keessatti ilaalle sin waan abdii godhadha. Namni sin abdii godhatu illee yaasifamu akkuma jedhu sagalee kana barattee waan qabduuf egaa yaa Waaqayyo abbaan manaa koos, ijoolleen koos, firri koos, qabeenyaan koos si qofaadha. Sinan abdadha. Na gargaari jettee galgalaaf ganama gara Waaqayyotti boosii turte. Gaafa akkana jetti ganama gaafa lafti boru akkana jettee kadhattee baati. Kun asii waamaa, kun asii waamaa, waan isheen nyaattu, waan isheen dhugdu, waan isheen uffattu kennanii fi galgala manatti gaafa deebitee galtu hin galateeffatte Waaqayyoon. Yaa Waaqayyo koo si haa galatu, galanni siif haa ta'u. Si abdadhee man ba'e. Ati garuu namoota gara naa laafiftee na nyaachiftee na quubsite na gashite galanni siif haa ta'u. Egaa galgala kana sin abdadha nagaadhaan na bulchi. Balbalan cufadhu abdii naaf hin ta'u. Cufaan mana kootiis akkuma ati beektuudha. Abdii naan ta'utu cufaa cimaa ta'e iyyuu nagaadhaan na bulchi nama borii na taasite. Boriis iftaanis akkanuma jechaa ilillee muka dikutti. Uummati ilillee beeku galateeffamaadha akkuma Daawit jedhe. Kanaaf utuma akkana gochaa deddeebituu namichi sooressi inaafaan tokko Waaqayyoon kan hin beekne ollaa ishee jira tureeyyuu amma jaartiin kun galgalas ganamas maal qabdi? Kanas galgalas ganamas ililchiti. Waaqayyo koo akkas akkannaa godhe jetti nan qoraa jedheen. Qoruun narra jiraataa jedhe. Akkana jedhee raatee galgala kana ilaa hubadhaa asirratti gaafa Waaqayyoon abdii godhattanii gaafa Waaqayyo sin milkeessee gaafa isatti gammaddanii deddeebitan diinni naara. Daabiloos naara. Hin jaallatu isa guba. Kanaaf amma namichi qodaa daabiloos ta'e kun maal godha seetanii amma nan qora jaartii kanaa jedhe. Maal jedhe qoruu barbaade seetanii mana isaa keessaatii daabboo toshisiisee daakuu qunnatti ammaaree uffannaa haadha manaa isaatii birrii qabu keessaa fuudhee madaabaraatti hidhee ganama badutu ishee hirribaan ka'een balbala ishee dura kaa'ee fuuldura mana isheetii muuzii wayii tokko jiraayyuu muuzii sana jala dhokatee kaa'ee ilaaluu jalqabe waa isheen jettuun baraa jedhe. Naan qoraa jedhe. Yeroo kanaa jaartiin gaafa ganama gadi baatu madaabaraa guutuutu balbala mana isheetirra hidhamee jira. Ahaa kun xibaara wayii ta'uunsaa hin oolu. Tosha wayii ta'uunsaa hin oolu jettee quba isheetiin ammaatti abde maqaa abbaa ilmaa fura qulqulluutiin humna diinaatu humna xibaartuu yoo ta'e fijiji fannoo gooftaadha maqaa gooftaan rukutame jettee dammaatti abdee booda hiittee ilaalte. Gaafa hiittee ilaaltu maaltu keessa jira? Birriin keessa jira. Waan amma nyaatamu bullaan keessa jira. Uffannaan keessa jira. Inni borii daakuun keessa jira. Deebistee hiitee yaa Waaqayyo koo si haa galatu. Dhuguma leenci saafelliin beelaa hin dhaba jedhe Daawit. Erguma akkas jedhe Faarsaa 34 lakkoomsa 10 irratti maal jedha? Leenci 7 kaastanii leenci saafelliin beelaa hin dhaba. Ijoolleen Waaqayyo warri Waaqayyoon amanatan abdatan garuu agaboon bulaniidha hin dhabanidha. Kanaaf maal jedhe seetan gaamma guddaa wanta sirraaju amma gaafa isheen akkana jettee ilillee gadi kuttee galateeffattee
manatti ol galfachuudhaaf gaafa jettu muuzii jalaa ba'ee namichi maal jedha? Maal jette ammatii jedhe. Waaqayyotu naa kenne moo maal jette? Waaqayyo sana abdadhutu naa kenne moo maal jette amma jedhe. Kan kana fidee kaayoo anaadha. Waaqa maal sii kenne? Sobdee akkasumattiin waaqa jettee odeessita malee jedhe. Jaartiin deebistee maal jette beektu isin? Dhugaadha. Anaafoo kan naa kenne waaqayyo san abdadhu, san kadhadhu, san waammadhuudha. Siin immoo harree isaa si godhe sitti fe'ee naa fide malee jettee jedha. Jedhee gaafa se'u in gufate lafa dha'e namichi hunduu ishee manatti galfatte. Ilaa agartanii akkatti waaqayyo warra kan isaatii gargaara. Maal jette jaartiin kun hin jedhe? Siin harree isaa sitti fe'ee si baachisee fidee balbala dura naa kaa'a inni nama nadhu. Ati warri waaqayyoon hin qabne harreedha jechuudha laala beekaa. Warri waaqayyoon qaban immoo laasuma namicha abbaa qabeenyaa sana baachisee fidee isinii kenna beekaa. Kanaaf kan akka waaqayyoo hin jiru. Kanaaf warri isaa abdatan hin leeyyaasifamani. Warri isaa amanatan hin qaana'ani. Kanaaf kun yeroodha, kun yeroo miti hin jedhina. Yaa Waaqa gosin amanadha. Yaa Waaqa gosin abdadha. Ati immoo galgala koo naa bareechi jedhaa kadhadhaa. Warri waaqayyoon amanatan hin leeyyaasifamani. Hin qaana'ani. Waaqayyootti amanee kan leeyyees hin jiru. Egaa keessumatti bara yaaddoof yaaddessaan hammaate kana keessatti, bara nageenyi dhibame kana keessatti, bara qalla'insi jireenyaa hammaate kana keessatti, bara dhukkubi hammaataa jiru kana keessatti, bara waan hundumtuu nama yaaddessu abdii nama kutachiisu keessatti jabaadhaa, hin laafinaa, waaqayyoon abdii godhadhaa, waaqayyo waaqayyoodha. Waan hin jirre jiraachisa. Waan hin jirre jiraachisa. Kan akka isaatiin jiru. Kanaaf Daawit maal jedhe? Ammallee abdiin koo eenyudha? Waaqayyo mitiiree jedhe. Kaleessa amanachaa turreerra. Har'as hin abdanna. Boris bara baraanis waaqayyo sanumaadha hin abdanna. Iji hundumtuu jedhe mitiire Daawit. Faarsaa 145 gubbaarratti iji hundumtuu gara kee ilaala. Siin abdata. Ati immoo yeroo yerootti nyaata isaanii laattaa jedhe. Dhala namaayyuu miti fakkeenya isaan kan uumamne. Uumamni hundumtuyyuu jedhe. Egaa isa amanannee isa biraati immoo eebba argannee jireenya argannee warri galgalli isaanii bareedee biyya lafaa irrattis yaaddoof yaaddessaa jalaa baraaramnee dhiphina biyya lafaa, qoromsa biyya lafaa hunda jalaa oollee nama waaqa irrattis immoo jireenya baraa irbaata galgalaa sana nyaatee ergamoota isaa wajjin faarfatee ililchu waaqayyo nu haa taasisu. Sagalee isaa dhageenya lapheetti nuuf haa qabsiisu. Ija bareedaa 30, 60, 100 naqannee dhaaltuu mootummaa isaa faarfattuu maqaa isaa nu godhachuun yemmuu waaqayyo nuuf haa ta'u. Kadhannaan dubaroo Maariyaam eegumsaan hangafa ergamootaa qulqullicha Miikaa'el, qulqullicha Gabri'eel kan Ruufaa'el, kan ergamoota waliigalaa hunda keenyaa wajjin haa ta'u. Hoosbaat Leegzaabiyeer.